Bishaan itti kijibduudha faradduudhaan ta'e. Eessa gabbaalu? Faradduudhaan sobdee mana kanatti hin gaggabe jechuu dhufte. Bishaan madalla. Hin sobdi. Dhugaa rabbiin sobdi hin talle kun. Faraddu wanti. Hin sobdi. Daa hin sobdi. Gaggabdee jirti. Kaan inni irraa gadi baate. Kijibdi. Bishaan itti Duubaa Abang kijib dulu sih, kata gitu. Kabajoli kam na nafet. Kabaja keeti malee. Abdi fintarsan olin berbaji. Kabaja keeti malee abdi. Kabaja kan keeti malee abdi bakka ni jiru udah kabeu nam fida amma utun amma be kabaja si keessa diga. Sana dir kumani itti furaji khayru ma khadu biga busne dir kumani khalas ka dir kumani kay furfet. Oggu ko batin dubbatani ma. Dubbatu ari sinje. Dirqama jaartiin nadhummaan jaarsanamaa jaalatu mukiin qabdu inni maasi dhiisheetu madaqee jana fedhu ajana wajjin illee haasa ammaa yoo intala kana fuudhee asirratti hin fuudhu asirras abdiin nu feeraa kan jedhee abdii mee abdii kaya dammoo ni kaale gaggabdee jibdii akkana faraddu intalli mataan sammuu qabdu akkasumadha manatti na tumuu dhufte arguu jirti Maaltu maashaallah na kaamu. Biyyoon tun amma yoo kaasii kaatee asii gadi baasna. Akkamitti gabbaalna biyyoon qabdee jirti. Kaatiin kijibdi faraddu intalli kun anabbee kaatii akkasiin taatu. Amma dura gaggabdee beekti. Gaggabdi kun gaggabdeen sobdiin kan sasiin akkana jettu kaasii nurraati. Bookai ka kijibdu. Nagatti harkaan isme. Kijibdi. Nama teecha gaggabdee gaayika. Anakkaan itti badun qabu tana. Amma abdii lamatti yaamudha. Abdi kan taa'an amma isa gabbaa. Abdii itti yaamudha kamaan godhadhee duuba sababa isaatiin abdiin itti haadhufu ka'an jedhee bar. Abdi nama gaggabee dhugaa. Namni gabbee hundi tokko. Hangaa keettan jiru. Abdi ulaa. Ankeettan jiru. Ulaa kana si xiqqoo. Ankeettan jiru. Ankeettan jiru. Mootummaa si yaama. Abdii itti yaami. Itti yaama. Abdiin haluuf abdii itti yaami. Deemni abdii bakka ni jiru itti yaami. Mootummaa si fide. Ilmoon namaa duuteera. Waan tokko hin taatu. Kayii du'aatti miti kana. Kayii du'aatti miti kana. Dawaan maali dawaan abdiidha. Abdii itti dhufu abdii feetiin taloon abdiirraa maraatte. Akkuma keessinaa kennumaa. Akimni si abdii itti fidi. Akkuma ta'es. Abdii itti yaami deemiti. Ati bireetiin qabdu bireetiin. Abdii itti yaami. Awwaana godhu qabuti. Ol fuudhi mi'a akkuma keessinaati. Gabbaa hamma. Qabi. Ichin qabi. Nama gamiis daadhaan qabu. Uwwii. Namus. Abdii nama gamiis daadha. Abdiin dhufee jira fa'i. Namni abdii dhufeettaan himee akkamitti ol ka'u jirtee yoo ni kaatiin kijibdi abdii feeti. Abdii takka na godhe immoo. Duri dhaga'i. Yoo intaloon gubaa taate abdiin hin gadhiifamu. Anaa miti. Abdii. Mootummaa sitti fida. Ati bitamtee dhuftee si wajjin hin Kush bitamuu. kanas fuudhii beeka. Fuudhiitii deemiin si Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota duniyaatu jirra jirtu isin jirra baga jiraatamu baga olumaanuu jiraanne. Duniyaan maal qabattee dhuftee isin jennin daawwattoota fi kabajamtoota kiyya wallahi dhugaan har'a guyyaan kamisaa barjaadhaaf tolfadhe. Nagaan firraachileetiin buna faccaadhee du'aa godhadhe jeen taa'u jira. Arallee waan nan qattu jechuudha. Amma xinnatti dabaleen beeytanii amma san mucaa jimaatii dhugaa ijoollee jimaatii kabaja walii qabna illee akkasumatti kabajaa qabaaf jechuudha. Intalti dhuftee manatti natti diddee manatti natti gaggabdee abdi malee jettee achi deemuu diddee abdiis bilbilana jalaa kaasuu diddee hajuu ta'e jechuudha. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya abdii magizee za'a 7-8 bika dalagaatii galee jechuudha. Dalagaati akka taalkanii dalagaa. Manatti hin galle jechuudha. Edallee akkatti wallollee agartanii jirtan jechuudha. Bika dalagaa jira intalti mana abdii nageessu malee jeetti lafatti kuttee jeettiti bilbilana bilbilee ani abdii quban qabuun jeen rabbii jedhiiti jeeni na amanuu dadhabee abdii hin jiru guzeen juun dhugaan seene jechuudha. Dhufee alaal waan abdii irraa fadhu intalti dirqama yoo mana isaatti isaa gaggabdee firraa gabbaasu qaba malee abdiin barbaaduun qabu isaa sarara dhugaan itti makabajaan teenya akka nu hedduun banne tamaam intalatan abdiin hin barbaadinii si abdiin barbaadu jira jeetiin isaas lubbuu fidaaf jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota keenya hanga dhuma sagantaa keenyaa na bilbileetiin xiqqisha dura deeqa lama dura bilbila irraadhaa kabajamtoota keenya dhufee jira musaawi dhufee jira isaa irraa baneetti guufuma inni fadhu isa gaafadha.
Janna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sa'amad ati abdi Akkam? abdi matani. Abdi isatti Nagee usme. di. Nagee. Wanda Abdi gana isatti. ga duka janna zama La nagee bad nagee kana sifra furi Nagee jira. gaafa na qabu. Nagee sifin ka sin kabajaa qaba nagee sifra. Boodura nagee uumama. Intal wata na maanu barbaada olta. Mee nagaa mool gaafa naa uumee Nagee intalti manan natitti maarree titti duba intalti taa'ee kun okur sirra. Taa'e. Taa'ee sinje intalti mana sirratti intalti mana sirratti duruu keessa raafuudha. Yaa janna waan barana keessa seeni waan barana. Barana maka isa alafirraa gadi shorreessitu. Dubbii barana nagaa. Alafirraa gadi shorreessitu. Rabbummaan ta'e hin gahe. Waa ajaa'ibni naga bakka alafirraa gadi shorreessitu isin jeen. Alafirraa gadi shorreessitu. Intalti yoo sin. Shugula kana hunda seenuun kiyyammoo sababa abdii malee. Keef sababa abdii yoo hin fadhuu jee dirqiin irratti hidhaati. Dirqiin irratti hidhaa. Gaggabdee mana keessatti wala gadi shorreessitu maan hin barbaadde. Duuba abdiin gaafa dursan akkuma ministeer yaa kiyya jedhee bartee inni gaafa afilaa sarpiraayizii si godhu san asitti dhuftee na agarte. Si agartee mi? Firraa gadi shorreessi dirqama qabdaa. Asitti dhuftee na agarte. Ani qabna hin qabu. Dirqama qabdaa. Shugulummaan an barana seene shuguluma kanatti inuma baraan takkaa teeneetuma. Yaa Ahamad na dhagee abdiin barbaadaan oolu. Abdiin barbaadaan oolu. Anarrallee barullee ismaanii ija kun oola kaameraa dura jirra jechuudha. Abdiin hin barbaadin. Abdiin hin barbaadin. Waan narra gahe kana otoo si gahe ati akkam goote. Maaloonni sirra gahe. Intaloon har'a kan kaleessa akkanattiinis arguu turte dheengaddas sababa kan kee akkanitti tume. San hunda diddee mana kiyyatti deebite arrammoo numa gaggabdee mana kiyya dhuftuu darbitee gaggabdee jennaan abdii irratti bilbilaan irraa kaatee ka'e dantaa keetii jedhee bilbilaan irratti dirqamaan fuudhan Ahamad yoo jaalate intala kan haa godhadhu usmee dirqamaan fuudha. Yaa jannaa. Dirqamaan fuudha. Maal natti hin taane. Dhugaan fetti. Mee maal natti hin taane. Wantala kanallee duraanis illee hin beeku. Waan tokko wanta irraa beeku hin jiru isiin abdii numa jedhu. Duuba mana kiyya dhuftee dalagatan dhukite inuma warra immoo dhuftee mana kiyyatti kuftee eessan naqaan duuba. Yaaboo ilmoo bitaan tiriisuun qabu jeeti mana intala kana yaaboo taa'in bashabbashaa. Intala kana anis yooniin waa godhe anis booda. Waan biraa naan jedhani uummanni. Ahamad ilmoo bitaan tiriisuun qabu malee silaachi dhagadin hadiidhaan akkanatti kana gargaara. Amma intalli mana kiyyatti gaggabdee kuftee jirti ulaatti qollofeetiin fi abdii irratti bilbilaan irratti. Abdirraa dhimma qabdanii. Dhimma qabdanii abdirraa. Hai dirqama yoo dirqosmee dirqii nama fuudhuu jira. Dirqii nama fuudhuu jira hin faduu wal quban qabne jira dirqii nama fuudhuu jira. Abdiin si sodaateeti malee. Wala haana sodaatu wala sodaateeti malee abdiin jaallatee wala haana sodaatu wala haadhiisu kalaas hin fadhu bisee jeen fadhuun hin fadhu. Abdiin si biratti hin fedhu jedha malee hogguu qoba nin fedhaa. Nin fedhaa. Feenaa naa fuudhuugaa. Hogguu si biraa. Feenaa naa hogguu si biraa sobee waan tokko qaama faradaadha maaloodha akkana jedhe akkanni si biratti viidiyooti waraabdi irratti argeetiin jira. Hogguu qoba ammoo baran jannaan sodaadha malee duniyaa irraan qaanfadhe irraan sodaadhe malee intala kana silaanu maan fuudhaa. Intala kana maan fuudhirre maan fuudhi. Maaliif dhoksaadhumaan achitti maan xumurii maaliif dhuftanii isitti himtanii atiif kaalidii inuma jedha beekta. Ayyee duba maan fixinaa bise. Maan fixinaa dhoo isaa maan fixinaa. Ani immoo dhoo isaa biti dachii tani jalattuu na jalaa baani. Dachii tani jalatti yoo gote qotatan na jalaa baani. Boryoonan si dhoksee waan kana duubaan akkuma namma intalli na biratti gaggabee kan abdii fuudhetti naqe bor kabajaa naaf gidduu jirutu badaa isin kabajaa kabajan sii qabu jaalalan sii qabu irraa kaaseeti malee. Yaa Ahamad tamam kabajaan iddoo jirtu balleessin nadhoo karaa kanaatti jettee kabajaan iddoo jirtu balleessin tamam nuun hin barbaadin. Annaan hin barbaadin. Hogguu qobaa Annaan hin barbaadin ilmaaniin guddifadhaa. Yaa janna lau samaatti na dhageeme. Hogguu qobaa abdiin ittiin dubbachuu jira ammallee. Hogguu qobaa abdiin ittiin dubbachuu hogguma si argu sobee lolee finxirir jedhee. Kalaas hin fadhuun hin fadhu haana sobuu fedhu haana sodaatu hin fadhuun hin fadhu maa dirqii barbaadde. Maa duubaan maa jana janaree ammallee itti dawwaluuf jira. Telefoonni isaan harka jira laa. Telefoonni isaan harka jira. Dawwalee jette kunoo. Telefoonni hin saddaqin waan isin jettu hin saddaqinii. Telefoonni isaan harka jira. Kuri jechuun kottaadha. Ati isaan mariyatteeti ati isaan maal goote. Durriidha kan natti fidee dhufe mana kiyyatti har'a. Durri waliin Ahamad dubbiin teenya durri harka seennaa kalas baddee jirti. Kuni jechuun kottaa kottatame. Na dhagee. Durri manatti fidee dhufe. Ati durri maa mana seenuu fedhiitta usmee. Durri mana seenuu maa fedhiitta. Durri hingaa duruu yeroo takka mana kiyya ni dhufaatiiti. Akkanatti qofaa dhufee feetiin wayin nama wajjin hin dhufaa. Mataan dhoowwisinii si jee mataan dhoowwisin durri maaliif mana neeta. Durri wajjin hin dhufaa naan jenne beek. Ogguma isiin ol dhuftu
ola ogunu ular rabanu kisuma sin nufti durri kun amma duru waan abdii dalagee beektu abdii mere jettee waan abdii dalaguun beektu amma duru dhiifama jee bara ramadaana keessa biti akkana fidduun feeneen dhugaa dubbachuudhaaf durri tamam durriin fattaala baala kee nama inni kattatee nama jiruu keenya feeneef jireenya keenya feenee wajjin deemu jiru saniifuu hayaanni keenya durriin keessa seenni taana duraanuu jibbee haala tarraa kaatee durriin mana kiyya sin dhufini akkami fidee mana seen mana kiyya inuma arraa amma durriin mana fidee sadhiisee deema mana kiyya fidee kun gaggabdee kuftee jedhee ofiisaatii baqatee baabatee addiirratti dawwaldaan abdiin bilbilarraa kaatee ka'ee dantaa kee jedhee cufatee akkamiin teettee gaggabdee akkamiin teettee gaggabdee abdiin meerre abdiinati ajaa'ibi nu qabatee usame akkam hordaasi ala shorreessi gabbaas dirqiin nama fuudhuun hin jirtu tamam silaa ubarana rabbumaan mashallah ani abdii fuudhuu tamam abdii intala san fuudhuu ittiin dhiisuu abdii intala fuudhuu arrallee barullee ittiin dhiisu ani intalaas duubanni sin bilbilanaa bilbilee jettee dhuftee bilbila isaan arga jiru durbii wajjini bilbila isaan arga dubbii teenya durrii seenaan duraan hubatti durriin dubbii teenya keessatti argannaa waatu duuba jiraa bichaa beekeeti gowwaadhaati an durrii gawa akkasitti hin beeku beekta durrii nama na daandela utuu akkoolumaan qabeen baasne intaloon dhufteen harkatti gaggabee mana durrii fattaalaa manaan ga'ee sasiin kufteen ni fiigee baafate mariidhaan dhufanii akkasuma ta'an mariidhaan dhufanga eenyuuti akkasuma ta'an mariidhaan dhufanii mariin dhufanii akkamis fidee sirra darbee gisee intalata gaggabdee jee mana keetti darbee deemuu akka hattatanii dhufanii beektooti Memang keessa kun naka kami godha mantalu mana itti cuftee dantaasi akka feete yaa taatu maal suna kenna maal suna duuba booda yoo namni duuba kiyya dhufe mana taate akkas taatee jedhee isa kon waan feete yaa taatu ati wayii jaalatte moo wayii sirraa jaalatte qabdi jaalanne waan akka feete yaa taatu nadhoo akka feete kara feete deemtee dirqiin dhuftee mana namaatitu dirqiidhaan usumee dirqiin abdii mana fidda abdiin kun dhugumaan jana jenne jechuu jirtaa mi'a abdiin kun jana janullee dantaasiitiif wajjaa soytee tamaa dirqiidhaan na fuudhin hin jirtu fuudhuu sitti dhiisu andala odoo na jiruu dhalaa na gubba fuudhannaan anaadii olaal akkasitti ni bitta akkanatti hin naqalan asiitiin fuula siin naqan sabaataan na bira hin jirtani jireenya sii yoo jibbite yaa rabbi keessumaa na baasi jireenya sii yoo jibbite kan godhun na dandannaan duruma santi yaa duruma mana si fidee mana durriin fiigee manatti gatee baafate durrii duuba fiigeetiin la'uu samaa ta'alnarraa fuudhii deemi jedheetiin dadhabe durrii nama natti gatee kutee namni yoo natti dhufee jedhe achitti si tokko waa godhee si tokkos godhee naan jedha anamma akkan godhun na eessa kan kun naqamee eessan naqa akkamiin ta'a annama dalagatu dalagatas na kutte bikka dalagaan na kutte jechuun fidhaaf himi arra ilmoo ijoollee sana bikkaan itti dhiisuun qabu malee mucaa daa'ima kanaan bikkaan itti dhiisuun qabne malee ichi dhufeetiin fuula sii irratti asiitii naqee sanboota waan isin jaalsa kiyyaraa fi toonaan gaafata. Khalaas ati maal lubbuu bikkaan dhabe? An akkan godhuun wallaalee akkuman ta'uun dhabee bara akkuman ta'u mataan na baname. Mataan maas baname dirqiin akka abdii fuudhuu ta'e. Dirqiin akka abdiin fuudhu fedhuu miti barra abdiini ogguu qobaan dubbachiisa anatti illee natti himee jira bara. Inni lola garuu yeroo kaan. Yaa bu abdiin fuudhuu intala uban qabuu jechuun jira eega durbiin seena dubbiin tun qottaadhaan si jee. Amma hin fuudhin fedhu afuudhu hin fuudhin amma dhufeet mootuu mana gadi narraa baase. Leesh gabbaas gaartisaati leesh gabbaasa leeshichi dhufee gabbaasa. Fenerraa baasu amman ta'u mana keessee leesh dhiistaa du'a malee abdii feetu aditee lubbuun keessaa baate. Hiriyaa kan keetiiti saahiba keetii fiddu malee asumatti hin du'attee durrii wajjiniin dhufanii lafa dhooftee achitti gangalattee gaggabdee jirti jechuudha. Amma abdiin hin fuudhin. Narraa gaduma baaseetuma lammata anuuroonan lammata irraa baneete anumaan nama miti. Abdii gabbaasa abdii dhufee sarara gabbaasa ati abdii kanaaf isii tanamaa waliin barbaaddasa usme isiif abdii waliin barbaadda. Abdiin bar jaaboo jaallatatti mee bar fedhuu haa jaallatu fedhuu abdii fuudhu hin jiru abdiin garumaan dhalaata irratti janajjanaa beeku haa janajjanu tafuula kan dhiteef haa janajjanu kan biraallee kan dhokate wana meeqa jira haa jiraatu isinii dubbii qabaa'u isinii dubbii qaba amma dirqiidhaan abdi amma an dubbii tana keessa waatu naa gara abdii yoo akkanatti fuusimne jedhe lammata yoo dirqii dhalaa kan biraa kan hin janajjanullee achumaan irraa dhaabbata. Amma kana dirqiidhaan haa janajjane isaaf janajjane haa fuudhu ganaata biraan janajjanu yaadu yaa. Amma manuma kiyyaa naaf baasu la'oo hin baasu manuma kiyyaa naaf baasu. Feetu firaa baasi feetu dhiisi kabajoo ni qaba feetu mana keetii firaa baasi abdichi dhaqee mana keetii gaafa abdii dhaqee hulaateetirra dhaabbate intala isaan gabbaase tamaam. Isisii dubbii jiraa. Gaafa intalli kun immoo mana kiyyatti waa taate. Sumaa. Gaafa intalli kun immoo mana kiyyatti waa taatee miidhamte. Abdiinis jireenyaa baheeraa beeki. Jireenya. Dantaan mana keenya. Sababa abdii maaliif irraa dhaaban?
Durri waan inni ta'e beeytu. Ani sababa sii miidhamee waan godhama taanaan abdiinis akka inni namni beeki. Kabajan sii qaba sin jaalladha burnatti muufatu. Abdii maal godhu? Abdii maal godhu? Sababa abdii dhuftee mana kiyyatti kuftee an sababa sii mana kiyyatti Bar kuftee kofoo miti. kuftee miidhamtee Kofoo miti. Ichitti lubbuun irra haa baatu hin jee dirqama jaarsa namaa jaalanne jedhanii lubbuun nama ba'uun wanni kan zamaan kun qaccee gurraarra na jaa. Laa wanni hin dhagahu jirtu. Wanni hin dhagahu jirtu yaaqi. Ati suma kanaa waan galle. Suma kanaa waan keenan galle. Sababa abdii jireenya dhaqee dhabeen Boo feetu dhabii nuun hin barbaadin. nama nagaan jiraatu nama dalagataa sababa abdiin dalagaa irraa Sababa keeti kun. sababa kiyyaa miti Sababa keeti. Namni dalagatu yoom dhalaa olii gadi hin deemee mana namaatti hin ol deemu. dalagata na kuttee narraa kutiin nan dalagataa abdii akkan dalagaa kuti tokkoon Ulaatti gadi joftu mataan loogisin yallaa kee narraa deema Ahmad. Khalaas. Mataan loogisin kee narraa deema. amma isin miidhama kiyya feetanii jechuudha kabajin kabaja sin jaalladha isin durri nulaa mana keetti sirri sun dhufeen sirraa fuudha. Dirqamaan dhufeen sirraa fuudha. wayini si wajjin dhufaara naan jedhe Yaa Ahmad khalaas mataan